Bineen fixuu kansaa dhaloota tannaama hamma lubbuun jirutti gaarummaa isaanii hima. Maqaan koo Gammachuu Dabbasoo jedhama. Asuma magaalaa Adaamaarraan dhufe. Waaqayyo wanti na gammachiisee kanaan dura dhibee kantaarotiidhaan ja'an ol baay'ee dhibamaan ture. Baay'eetis tirakkachaa ture. Yeroo baay'eedhaaf taa'uu hin danda'u. Yeroo baay'eedhas adeemuu hin danda'u. Manuma ciisaatiin oola. Kana keessaa guyyaa tokko halkan tokko jechaadha. Nama Waaqayyoo osuma naa kadhataa jiranii abjuudhaan argee waa'ee kantaarotii kanarratti dhuma naa kadhataa jiran abjuudhaan argee achiin booda baay'een gammadee abjuu koo arguu irratti jechaadha. Ka'ee nan deemaa Waaqayyo waan tokko naa godhuudhaafi waan ta'eef nan deemaa iddoo sanitti nan fayyaa jedheetuma ka'ee gurraandhala ja'affaa jechaadha 12tti iddoo mana kadhannaa kana dhufee sanumarraan namni Waaqayyoo iddoo sanitti maali dhibeen kee naan jennaan kantaarotiidhaa bakka lamatti na bahee jira. Mana fincaanii yeroo taa'u baay'ee na dhiigaa deemees danda'uudha baay'ee rakkadhee jira. Innaan Waaqayyo amma sa'aatii kanarraa kaasee si keessaa dilleet godheera naan jedhe. Haleluuyaa. Harka keessa otoo rukutaatii galateeffadhaa fi Waaqayyooni. Akkam akka ta'aa ture natu beekaa. Akkamitti akka rakkachaa bahee sanatu beekaa. Iddoo tokko miti iddoo lamatti na bahee baay'ee na dhiigaadha. Rakkadhee dalagaadhaaf barumsaafillee deddeemuunan dadhabee kanarraa kaasee iddoo sanitti Waaqayyoo sirraa dilleet godhee jira. Ammaan boodaatiin bilisaa dhuga baatii kee fidinaan jedhanii battalumatti naa kadhatanii bishaan wayiillee harkaan qaba ture. Bishaan sanarratti illee naa kadhatanii dhugeetiin dhiqadhee iddoo san bulee bariisaa yeroo ka'u Waaqayyo narraa buqqisee jira. Hin jiru jechuudha. Haleluuyaa. Ganama yoo kaatu hin jiru. Ganama yoo ka'u kana dhukubaa jiru kana gubaa jiru sunillee ma dhaabbatee waa tokko ta'ee jira jedheetuma asuma galeetuma sagantama qoodamadhee gara sa'aatiin booda gara mana koo galeetiin dibata wayiillee naa laataniiti jiru. San galee dibadhee halkan lammaffaa bariidha jechaadha. Waa tokkoon dhabee baay'een dinqisiifadhee Waaqayyoo bilisa na baasee jira. Yaa saba Waaqayyoo mee ol kaatii Waaqayyoon galateeffadhaa naaf jedha. Namoota dhibee adda addaatiin rakkatanii mana keessatti cinqamaa turaniif ani ergaan qabaadha. Maal isin jedhaa Waaqayyotti amanaa koottaa Waaqayyoo isin bilisa baasaa hin fayyitanii. Hospitaala wayii mana yaalaa adda addaa deemuu irraa as dhufuudhaaf mala qabu. Kanaaf iddoo kanatti koottaatii fayyinaa addaa argattu. Waaqayyo iddoo kanatti sirriidhaan haalaan dalagaa jira argaa jirra. Anna ajaa'ibii wanta akkanaa kun akkamitti ta'uu danda'e. Kadhannama guyyaa daqiiqama lamaayyuu hin guutu daqiiqama lama san keessatti akkamiin Waaqayyo akkana fayyiseen waan beekuuf isinillee koottaatii iddoo kanatti fayyisaan jedha. Galateeffadhaa fi Waaqayyooni. Biraallee hin qaba. Asumaa jecha idduma kadhannaa sanii namni Waaqayyoo dibata naa laatanii turanii. Dibata san fudheetiin maazariin koo jechaadha biyya alaa jirti. Ilkaan dhukkuba jechaadha. Ilkaan lamatu dhukkubaa san opereeshiniidhaan buqqa'uu qaba jedhaniitiin manni yaalaatti murteessee ture. Garuu asumatti dibata fudhee kanaan galee footoo ishee irratti kadhadhee fi ilkaan sunillee fayyeeraa fi nagatti hartee jirti. Opereeshiniin sunillee hafeera. Waaqayyoon naaf galateeffadha.